Yusra yaada si jira maal taatee abboleettiitiif. Akkatti himan qabdu. Maaltu si qunname? Waan mamma addunyaa yaachisu jiru kana. Tundi si balaa biyyaa hojii dhufte. Balaan biyyaa hojii balachuudha jaani. Lakki tun balaadha malee balachuu miti. Ati garuu maal taate naa himme? Meedhisitii sana. Dubbadha haa dubbatan furmaanni dhufa. Waa gargarii bar'usuutu irra wayyaadha. Lakki yoo mari'atan irra gaariidha. Ni mari'adha jeetumaan manaa illee keetuma dhufee beektee. Duboo eega dhufteefuu waa seeqa. Laal akkam seete si malee teenya. Dhiyoo tana jaarsa kiyyaa hojii wal dadhabne. Maaltu isin qunname? Masruufaa kan nu dide. Raashina soomanaan binne. Mana areemsu dide. Silaa tana taatee laaftu. Jaarsa kiyya bika akkanaatti nama gaariidha. Osoo naan hin gaafanneen akkan. Tanii qalbii keessa yaadee tana godhi jeetii baajata keessa naa ramada. Kas taanaan nama gaariidha haadha. Rabbi waliif sinaa dhiisu. Maal taate dubaati? Sirrattiin fuudha jee. Wallaahi waan akkanaallee isaa maqaa kaasuun dhageenye. Huliillee isa yaachisini. Ammin. Duba maalii madduha? Xiqqoo laal shakkii heddummaata. Akkam? Maal taate jaa? Waan ani hin beekne naanimu waanumaan badii dalageen isaa. Nan amanu. Yoon akka tasaa hajaadhaaf gabbees xiqqoo makiinaafaa dhabee ture amma gaaraggoo geejjibaatii jiraanii beeytaa miti. Dhuga makiinaa harkachuun akka jaba. Inni qalbiinsaa jijjiiramteetu mana eeyti. Eessa turte? Eenyu hojii turte naan ja'a. Ammee waan inni fitti hin beekne akkamitti furadda? Yoo meegaleenni silaa waan akkana. Jidduma tana. Dhiiroo namaaf faraddaatti hime. Ani hin beekne gaanama ammaan tanaa haasida ta'uu danda'a. Mee rabbiin gaasharri isinirraa qabu. Akkam godhii naan jetta gaamee ammaati. Waan isa shakkisiisuu fi waan inni shakku yoo jiraate dhiiseet. Waan akkamiifaa baanta? Jechuun bilbilumaa ho'aa yoo namni yeroo dheertuu si bilbile yookiin sa'a malee yoo namni si bilbilees xiqqoo zanni isaa boora'uu dandeessi. Waan akkana anilleen haalaan hin xiqqeessee jira. Firoottan kiyyaa osoo taane hin dubbisu. Yoon jalaa kaasuu baaddes bar dubbuma. Na bilbilanii yoon ani firraa dhiises. Eenyu dawwale maaliif bilbilannuma ja'a? Khayri wa khayraati maali kana hunda? Hin beekne wallaahi amalli kun dheenyuma kanatti dhufe. Hundaafuu ati suutumaa tasgabbiidhaan itti haase. Taate mee inshaallaa ati du'aa naaf godhime. Yaa booga afaan soomanaa kan amma sheexaaniinis wal nama dabsiisa. Hojii manaa isaa fixatee hidhaggalu fadhaa beekta. Kanaaf ati wal loluun qabdu obsaa wajji jiraadha. Yeroo hundaa'uu numa amanamiif. Isaan na shakkeettee ammaas ati badiin dalagin. Silaa'uu rabbiin qulqullummaa kee ni beeka. Guyyaa tokko haga keetti mul'isa. Taate mee rabbi obsanaaf haa kan nuqa. Ammoo yoo hedduu shakkii kan itti fufe bakka wallaansa ruuhii fi qalbii jettu takkaa jira. Achi geessiiti mee haa mari'achiisanii. Mee niin jaan gaama durallee ittumaan hime. Hawwanni kanaan an taatu je. Lakki itti deddeebi bakki san gaariidha jaani. Nama diinii fi barnoota kaanis qabu. Sirraa tasgabbeessuu ni danda'a. Inshaallah niin tattaafadha. Rabbi waliifuu isinaa qaceelchu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Niin turee miti dhiifamaa. Waalaikum salaam. Nama arsee dhiifameeta. Maalin balleesse? Maaltu maal ta'e? An addunyaa tanarraa namni na aarsu nama akkamiiti ni beekta? Hin beeku. Nama osoo badiisaa beekuu irra deebi'ee nama gaafatu. Duboo nyureessan. Simataa keeti. Badii ta'e akka nama hin beekne na gaafatta. Magarsaa maalin balleessinetti himika. Ammaan alaa dhufee miifiifuu. Tana qaabadiin ta'e. Maalsa? Maaliif dila kana turte? Taaksiin hin jirtu bara rakkoo taaksiiti. Baajaajuu eegaltee hin jirtu hijibdu. Taa'ee magarsaa jarjartee na rabsini. Ani lubbuu lama akkaan ta'e nan beektu. Akkamittiin namaa jallii baaseena. Suutee eeggadheetii yaabbadhe. Anamma dhufta jeetiin barsee eegu jira. Dafeetiin dhufan hin jenne eegubatu. Akkatti ba'a malee akkatti gala rabbii beekaa jechuun dhageenye. Samman maqsaqa. Bar magaalaan akka manaa dhaammatanii bahanii hin taatu jaanii. Reefu dafeetiin dhufa jeetumaan kute. Garuu makiinaa waan hin harkatiniif hin horraafadhe. Natti hin fakkaanne Yusra. Maal duba magarsaa? Hin beekneen qalbiin tee akkanuma nu waswaasti. Sa'aatii anaa badii daleetu takkaan agartee kanuman lafaa kaatee na shakkita. Nama shakkuun diliidhaa bar. Waan ijaan sina harkaniif badiin daleedu jechuudha. Mee maalirra dhaabbattee na shakkuu dandeesse? Ilmi namaa nama namukaa yeroo ammaan tana. Atis bar ilma namaa keessaa'e. Nama amanuun ulfaataadhaan jee. Ati takka hamtuu raawwattee ni beektaa? Laa. Anis akkasumaatiin na amani. Akkamittiin si amanaan? Akkatti na amantu sumaa beeka. Mee maal godhuun qaba akkaati na amantuuf? Yeroo gabbaatees turuun sirrii miti. Namaan ani feene wajjinis hin deemin. Eenyu wajjin hin deemu jira? Dhiisee bara namma. Boo namni ammaan tanaa sharrii qabaa. Waan hamtuu si barsiisan. Waan hamtuu si gorsan. Tanaafuu sitti hime nama wajjin deemin. Namaan ala jiraachuun ni danda'ama. Hiriyyaa gaarii filadhee hojii jiraadde maal qaba? Obboleettii Islaamaa tan karaa kheyriirra na yaamtu. Namuma karaa kheyriin nama yaamuutu hin jirre. Taayitaa inni jira akkanan jeeyin. Hundaafuu mee bakka wallaansa ruuhii fi qalbii san dhaqi. Maal? Atis akkasuma naan jetta? Maraataa dhaqanii hin cidha kufa. Bikka san maraataa dhaqa.
Laki maraataa qofa miti. Iftas gabbeessuuf garuu gaariidha. Inda qoon ati hoo fedhe dhaqi. Haya waswaasa kana firraa dhiisi. Saanga lubbuun nu keessa jirtutti akkam shakkii dhiifna. Wal shakkaa duba kamitti waliin jiraanna. Gaafumaan if gaafachuu jiru ati si na gaafatta. Akkas jettee magarsa.